nam tokkitti na biran darbiin adaraa waaqayyoo adaraa rabbii akka amantii keessanitti isin qabeera adaraa rabbii isiniin jedheera adaraa rabbii nuti ijoollee mana madaamii yoo oliif sagalee taane malee eenyumtu sagalee nuuf hin ta'u rabbii si qabeera nam tokkoo kee itoo daftee sheer gootee lubbuu nama kanaa hin baraariin na biran darbiin rabbii si qabeera sheer kombiliink riippoostii godhaa dafaatii namoota gurguddaa biraan naaga adaraa rabbiin isin qabeera ani yoo seenaan namaa baay'isee natti dhagahame bicha kan na boosisuuf jechuudha. Zim jedhee namaa hin bo'u miti. Micoon suura ishee asirra isinii kaa'ee kuni dhaloonni ishee asallaadhaani. Micoon kuni seenaa ishee baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Haadhan qabdu, abbaan qabdu, firan qabdu, obboleessa obboleettiin qabdu. Namni micoo kanaa gargaaru tokkollee hin jiru jechuudha. Micoon kun gaafa ishiin gara biyya kanaa fuudhaaf deemtu makiinaan maatii ishee galabbaxeetiin ishee gaggeessanii gaafa deebi'an maatii ishee galabbaxeetu maatii ishee jalaa dhuman jechuudha. Har'a waggaa tokko muluu guutteetti waggaa tokko muluu magaalaa Jiddaa irratti dararamaa jirti. Waggaa tokko muluu halkanii guyyaa reebitiidhaan. Micoon kuni namatti madduun qabu, firatti madduun qabu, obboleessan qabu, adaraa lammii koona birmadhaasiniin jechaa jirti. Rabbii keessanii jiraati. Warri amantii musliimaa rabbiin isin qabe. Amantiin kiristaanaa adaraa waaqayyo yoo waaqayyotti amanta ta'e sheer kombiliingi gootu malee bira darbiin rabbiin isin qabeeraan rabbiin isin qabeera faamilii keessaan dhufanii natti dubbataniin adaraa waaqayyo isiniin jedhe sheer kombiliingi godhaati warroota gurguddaa biraan naagaa mubaarakfaa habiibaa faa biraan naagaan adaraa waaqayyo isiniin jedheeraa jechuudha. Waaqayyo jedhaati lubbuu obboleettii kanaa baraaru eenyumtuu lafa kanatti nuuf dhaabbachuu hin danda'u yoo walii keenyaaf dhaabbanne malee sagalee isaan naa ergan immoo dhaggeeffadha. Raasifu wallahi billahi kuno turban kana mulutu akkatti cafaqtuuti turteeni turban kana mulutu akkatti cafaqtuuti turteeni ishiin immoo boossine dhageessanii sagalee kana micahooni akkaataa malee boossee himachaa hin jirti rabbii keessanii jiraati sheer kombiliingi godhaati habiibaa fi mubaarak musammaa biraan naa gahanii isiniin jechuun barbaada lafa nagaanaa bula adaraa isinitti haa ta'u oromoo ani ay carraa shamarran keenya obboleettii keenya kana akkuma argaa jirtanii obboleettii keenya madaamiin ishee dararaa hedduudha kan ishee argisiisaa jirtu obboleettiin keenya akkuma anaa akkuma si'iiti nan dalagadheettee biyya Saawud Arabiyaa dhuftee muceen kun erga dhuftee waggaa tokko jedhanii waggaa tokko kana keessatti dararaan ishee irra gahaa jiru dararaa hamaadha Jiddaa keessa jirti baay'ee tokko boossii maaloo Lubbuukoo na bararaa Madamiinkoo ajjesuf jetti obboleettiin keenya kun akkasuma Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattaa isin jechaa egaa hordoftoota kiyya warri mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii ta'uu gochuudhaan maamila keenya ta'aa egaa warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha egaa ka hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqabaa dhageessanitti obboleettiin kuni akkuma anaati akkuma si'iitiin nan dalagadha jetteeti kan isheen biyyaa baate garuu akka isheen jettee osoo hin taane akka ishee kan isheedha humnaa ol ta'etu dararaa humnaa oltu ta'etu mucoo kanarra gahe jechuudha. Egaa lammii koo oliif nuti yoo iyyanne malee keessattuu qimamochi mana madaamii jirru nuti olii keenyaaf sagalee yoo taane malee sagalee namni haa ta'u hin jiru. Kanaaf namoonni mucayyoo kana Jiddan keessaa baasuu dandeessanii adaraa keessanii lubbuu mucayyoo kanaa baraaraa mucayyoon kun baay'ee rakkachaa jirti. Haadhallee abbaallee obboleewwanillee hin qabu jettee jirti gaafa ishee gaggeessanii deebi'an haadhaa fi abbaa isheetillee walumaan makiinaan galabbatamee jechaa jirti seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Obboleettii keenya kana kaa lubbuu ishee haa baraarus hin jedha haga danda'ametti viidiyoota kana sheerii gochuudhaaniin namoota biraan gahaa adaraa keessan namoota biraan gahaa adaraa keessanii maaliif viidiyoon yoo akka carraa ta'ee namni tokko argee mucayyoo kana du'a jalaa baraaruu danda'a waan ta'eef ni galee maaliif hundi keenya akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waaqayyoo hunduma keenya wajjin yaa ta'u siniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya baay'ee tokko nama gaddisiisa jireenyi biyya lafaa isa kana qabdi isuma kanaafuyyuu namni haguma akka jiraannu yoo hin beeknu garuu haguma jiraannu sanitti immoo jibba waan garagaraa walirratti yaadaa oolla guyyaadhaaf halkaniin amantaadhaaf kutaadhaan gandaa wal qoodne jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii osoo amantaadhaan kutaa waliin qoodanii mucayyoo kana lubbuu ishee baraarru siniin jedha keenya rakkinni nama gizima hundaayyuu keenya waan dararaan biyya Arabaa kana keessatti nu gahaa jiru daangaa maleedha jechuudha.
kan irra gahaa jirudha. Kanaaf immoo keenyaa xaaxan hin dhumulleedha. Akkuma ta'etti ta'ee immoo hundi keenyayyuu sagalee walii ta'uu qabna. Wal cinaa ejjechuu qabna. Obboleettii keenya kana immoo du'a jalaa baraaruu qabna. Namni maaliif gaafaatti dhuftu ta'u biiroon keenya waan biiroo gaarii ta'eeti har'a mucayyoo kana dararaa jalaa hambisuu danda'a. Garuu biiroo keenya kan rakkina guddaa qabu yeroo baay'ee kan dubbachaa jirru biiroodha jechuudha. Yeroo baay'ee kan dararaa ijoollee keenya irraan gahaa jiru biiroodha jechuudha. Kanaaf adaraa keessan haga isinii danda'ametti hanga danda'ametti sagalee walii ta'uu yaadaa'e hundumti keessaniyyuu boru anis atis waan taanu hin beeknu waan ta'eef sagalee walii ta'uu yaada adaraa keessanis hordoftoota kiyya. Mucayyoon kun akka lubbuun ishee baraaramu kan jirtu Jiddaan keessa Saudi Arabiyaa Jiddaan keessa jirti. Isin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Baay'ee namatti dhagahama. Akkuma anaati akkuma isiiti kaashees nan dalagadha jetteeti kan jirtu. Garuu ka dararaa hamaa irra gahee jira. Dararaa haganan jedhamnetu mucayyoo kanarra gahaa jira. Mucayyoon kun Lubbuukoo bararaayi. Maloo nadabaddabaa jirti halkanii guyyaa isin ajjeesanaan jechaa jirti. Adaraa keessanii lubbuma xiyya bichaa na baraaraayi jechaa jirti. Kanaaf ka ijoollee hundi keessaniyyuu nutis waan taanu hin beeknu boru waliif sagalee ta'aa wal cinaa ejjedhaa. Viidiyoota akkanaa yoo agartan immoo sheerii godhaa irratti hojjedhaa. Hundi keessan homaa hin kaffaltan. Kaffaltii tokko maleedha jechuudha. Kan isin sheerii gootan kan isin wal bira dhaabattan kan isin waliin mirmachuu dandeechan kaffaltii tokko maleedha. Maaliif mucayyoo kana lubbuun ishee bahuu dandeessi yoo nuti ofii keenyaaf walii sagalee taane keessattuu ijoolleen qabamocha mana madaamii jirtan waliif sagalee ta'a. Walii keessanii sagalee ta'a wal bira hin darbina adaraa keessan. Adaraa isinitti haa ta'u. Akkuma viidiyoota akkanaa agartanitti hundi keessanuu anamma fakkii mucayyoo kana beekitii miti yookiin immoo mucayyoo kana yookiin onlaayinii irratti beekee miti biyya keessatti beekee miti garuu akkuma nama kamiiyyuu akkuma anaati nan dalagadha jettee baatee har'a biyya ormaa keessatti cinqamaa jirti waan ta'eef sagalee ta'aafii jira jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu atis isheenis boru waan nurra ga'u hin beeknu. Kanaaf sagalee walii ta'a wal beekuu qabaa miti. Hundumaa yoo ta'e bakka nuti Itoophiyaadha. Itoophiyaadha bakka. Itoophiyaa ta'uu keenyatti kan dararamaa jiru malee yookiin kaddaaminatti ta'uu keenyatti kan dararamaa jiru malee osoo isa ta'uu baannee hin dararamnu jechuudha isin galee. Kanaaf adaraa keessan haga danda'ametti sagalee walii ta'aa isin jedha. Hordoftoota kiyya Waaqayyoon isin duukaa haa ta'uu obboleettii keenyallee Waaqayyoon harka diinaa keechaa ishii haa baasu harka diinaa keechaa ishii haa baasu baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii keenya kana biyya ormaa keessatti akkanatti dararuun hedduu nama gaddisiisa. Osoo ana ta'e oduusi ta'e maal taata biyya ormaa keessatti gaafa akkasitti si dararan. Mana gaaris immoo mana badaas immoo kan nama gahu carraa ofiiti isinii galee. Amma fakkeenyaaf ijoollee baay'een carraadhaa akkasii maalidhaa ishee isaan akkas jettan. Garuu mana badaas kan nama gahu carraa ofiiti. Gaaris nama gahu carraa ofiiti. Maaliif fakkeenyaaf manni tokko badaa ta'e manni tokko badaan ta'u. Fakkeenyaaf akkuma Saudi Arabiyaatittu manni tokko hundi badaa ta'eef Saudi Arabiyaan badaan ta'u. Maaliif gaariinis hin jira. Akkuma gaariin jiru badaanis jira. Akkuma badaan jiru gaariinis jira. Biyyuma keenya keessattuyyuu gaariin illee badaan illee hin jira. Kanaaf akkuma biyya keenya sanatti ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf ollaa gaarii fi ollaa badaatu jira. Biyyuma keenya keessattuu gaafa agartu ollaa gaarii fi badaa hin jiru hin beektanii. Keessattuu ijoolleen baadiyyaa hin beektan. Magaalaas ta'ee hin beektan. Magaaluma keessatti ollaa gaarii fi ollaa badduutu jira. Ollaaf ollaan akkatti ollolu hin beektan. Akkasuma immoo haati fi intalliyyuu goolkazee ollolu jira. Siigalee ilmi namaa kun akkuma bifti keenya garagaraa yaadni keenya sammuun keenya illee garagara siigalee nu biyya ormaa dhiisate jechuudha. Nuti lammii isaaniitii nuti akka barbaadan nu gochuu danda'u. Garuu kan mirga nuun eenyu immoo imbaasii keenya jechuudha. Yookiin biiroodha. Kan akkanatti ijoollee keenya rakkina guddaa irraan gahaa jiru. Keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaa fi Joordoon kana maaliif akka ta'e hin beeku. Ani biyya kana lamaan waan akkas ijoollee keenya dararaniif hin beeku. Waaqayyoon nagaa nu baasee nagaadhaan nu haa galchu. Adaraa keessan haga danda'ametti viidiyoota kana sheerii godhaa. Waaqayyoon obboleettii keenya illee harka diinaa keessaa ishee haa fuudhu. Isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya. Hedduutu akkana gaddisiisatan mucayyoo kanarratti hojjedhe jechuudha. Adaraa keessan waliif sagalee ta'aa wal bira hin darbinaa. Boru atis waan taatu hin beektu sin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'a. Akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan koomenteetti barreessuun dagatinaa sin jedha. Sin jaaladha sin kabajaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jedha hordoftoota kiyyaa. Baay'ee sin jaaladha.